عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا في هردفتوتا ماتي وان چانالا سيروتوب بكا في كالتي جرتا مرتي نجيني ربي قدان اسم براهاغو اسنين جدا اني سيروتوبي دا وري جلقا وغرا چانالا كنا رفا جرتن سبسكرايب gochuun maatii kabajamoo fi jaalatamoo seeruutubitti dabalamaa isin anillee isin simadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa guyyaa har'aa kana akkaataa itti viidiyoo YouTube'dha edit godhannu jechaadha. Viidiyoo YouTube akkaataa edit itti godhannuun isinitti argisiisa. Ani seeruutubiidha na waliin turtii gaarii. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo YouTube'dha hojjechuudhaaf kaayine master appii kana nu barbaachisaa jechuudha. Appii kana keessa seenna. Sana booda appichi haala kanaan nuu fida. Erga inni haala kanaan nuu fideetiniin jedhee kinoo ana asirratti duraan hojjetadhee ture jechuudha. Amma kallattimaan appii kanarra eessan tuqaa eda'uu tana tuqaa jechuudha. Ayyee irratti kan YouTube hojjechuudha waan ta'eef viidiyoo YouTube saayiziin isaa 16:9 kana 16:9 kanarratti filadhaa jechuudha. Haala kanaan naa fida. Erga inni haala kanaan naa fide backgroundota wantoota bilbila koo keessa jiran keessaa tokko filadhuu naan jedha. An kana hunda itti dhiisee mee istuudiyoo tokkoon filadhaa jechuudha. Akkaataa itti achumaan istuudiyoo keessa galfattanii jechuudha. Tolee barbaadetiin istuudiyoo keessa galchaa jechuudha. Fakkeenya mee istuudiyoo wahii keessan galcha. Egaan amma istuudiyoo argadhe jedhe jechaadha. Istuudiyoo kana keessan kaa'aa jechuudha. Istuudiyoo diimaa kana irratti dhawadhee naa seenee jira jechuudha. Sana booda raayitii asii tana tuqeetiin keessaa baha. Kinoo haala kanaan istuudiyoo naa fidee jira jechuudha. Sana booda saayizii isaa akkana hiissee hisaaba viidiyoo kootti galfadhaa jechuudha. Tayyib erga haala kanaan fidadheeti amma immoo viidiyoo fidadhaa jechuudha. Viidiyoo eessa fidadhaa layer tan jettu tana sanduuqa sadii wal gubbaa jirtu tana filadhaa jechuudha. Achi booda miidiyaa kan jedhu barreeffama gubbarraa kana sanduuqa lama kan wal gubbaa jiru san irra filadhaa jechuudha. Sana booda viidiyoo koo galarii keessaa fudhee dhufaa jechuudha. Viidiyoo itti haajamu sana haala kanaan viidiyoo fidadhee dhufee jira jechaadha. Yeroo isin irra dho'itan viidiyoo kallattimaan isinii fida. Kinoo viidiyoon kan koo isa kanaa jechuudha. Sana booda viidiyoo koo jala kana qabee akkana harkisa. Haa guddatu. Nin guddisaa jechaadha saayizii isaa. Kinoo akka viidiyoon guddatee asiiqu jechaadha. Haala kanaan asiiqsee guddisaa jechuudha viidiyoo kan koo akka inni fuula istuudiyoo naa guututti. Kinoo haala kanaan guddisee saayizii isaa asiin erga ga'ee booda amma qalamii istuudiyoo san keessa akka inni seenuuf baagiraawundii duubaa kana irraa jijjiiraa jechuudha. Kunoo baagiraawundiiwwan as jiru kana irraa jijjiiraa jechuudha. Kana jijjiiruudhaaf maal godhuu qaba? Mallattoowwan as keessa jiran tana akkana olooftanii barreeffama kanarra dho'itu kinoo kiroomaakii isaa jedhu kana irratti dhawaa jechuudha. Okay, irratti dhayeetiin jira. Sana booda on godhee bakka tana bana. On godhee jechuudha. Haala kanaan fidaa jechuudha. Haala kanaan erga inni fidee sarara lamaan kana jechuudha. Kan asii kana kan lakkoofsi 50 irra jiru kana jechuudha. Akkana gara duubatti asiisaa. Yeroo san maal godha? Suuraa kiyya viidiyoo kiyya kanarraa baagiraawundii san hunda qannasaa deemaa jechuudha. Amma sarara gubbaa kan 28 kana akkana duratti harkisa. Kinoo suuraan koonaaf qulqullaa'ee jira jechuudha. Amma argitanii suuraa koo malee wanti tokko hin jiru jechuudha. Istuudiyoo keessa akkuma waan galee taa'utti jira jechuudha. Isiniif gala jedheetii yaada. Haala kanaan erga keessa galfattanii booda viidiyoo koomee dalaysiisee isin argisiisaa jechuudha. Istuudiyoo ma keessa waan taa'u fakkaata jechuudha. Kinoo yeroon pileey godhee isin argisiisu. Haala kanaan viidiyoo keessan istuudiyoo keessa keettanii itti fayyadamtu jechuudha. Kanaan booda hoo
muuziqaa garaagaraa akkamitti jala kaayatuu dandeenya suuraa keenya jala muuziqaalee garaagaraa jechuudha. Amma waan tokko asirratti jechuudha. Viidiyoo kana baagiraawundiin suuraan istuudiyoo suni kan duubaa suni viidiyoo koorra dheeraadha jechuudha. Isinis yoo kan akkanaa kan isin jalaa ta'e maal gootanii sararatti tana jechuudha. Kinoo sarara qal'aa akkanatti ol deemu kana xarafaaf viidiyoo keessanii irra fiddanii jechuudha. Akkanatti kinoo sana booda sarara istuudiyoodha kan baagiraawundii duuba keessanii kana. Amma viidiyoon koo kan jalaa kana. Baagiraawundiin istuudiyoo kan duubaa sun immoo sarara gubbaa kanaa jechuudha. Sararoota lamaan jalaa kana. Kanaaf sarara guddaa jalaa kana irratti dhawaa. Erga isarratti dha'ee haala kanaan sarara biicaa boora kana erga inni itti naamare akkamiin godha gubbaa kanarratti maqasa mallattoo maqasaa tanaan dhawaa jechuudha. Sana booddee gara harka mirgaatti tajirtu tana gubbaa gad lammaffaa tanatti irraa muraa jechuudha. Kinoo wal naaqixxaahee jira jechuu haala kanaan kinoo akkuma argitan haala kanaa wal qixxaahee jira jechuudha. Kana booddee akkasuma kilaasikaalii garaagaraa yookaan muuziqaa bilbila keessaa qabdan akkamitti akka jala keettan isinittiin argisiisa. Muuziqaa jala kaayattuudhaaf jechuudha. As mallattoo uudiyoo tana irra dhooytu jechaadha. Sana booddee haala kanaan kilaasikaalii isin bilbila keessan keessaa qabdan hunda isinii fida. Kun hundi kilaasikaaliidha jechuudha. Sana keessa gaddeemtu asirra dhawattanii argattu jechaadha. Kinoo haala kanaan as keessaa filattanii tafeetan irratti dhooytuu jechaadha. Irra dha'uu feetan sana mallattoo eda'uu tana dhooytan. Yeroo isin sarara dhooytan sagalee isin dhageessisaa. Kafeetan erga keessaa filattanii booda mallattoo eda'uu kanarra dhooytanii gabbuufattu jechaadha keessatti bakka sararaatti. Ergasii raayitii tana tuuxanii irraa baatu. Sana booda kilaasikaaliin kinoo jala kanatti galee jira jechuudha. Kuni muuziqaa jalaati. Haala kanaan jalatti galfattanii babbareechisuu ni dandeettu jechaadha. Sararri kilaasikaalii kun amma sagaleen viidiyoo kiyyarra dheertuudha waan taateef kinoo sarara diimaa kana fuudhee xarafarraan ga'ee jechuudha. Viidiyoo koo xarafarraan ga'ee sarara biicaa boora kana irratti yeroo hangadha'e naamara. Sana booddee mallattoo maqasaa akkana oloofee barbaadadha jechuudha. Mallattoo maqasaa tana tiriimtan jettu kana dha'ee irraa muradha jechuudha. Erga inni haala kanaan naa fide amma tan jalaa kanatti dha'ee gara harka mirgaatti irraa muraa jechuudha. Kinoo haala kanaan naa muramee jira jechuudha. Wal naaf qixxaahee jira jechuun hundi isaatu. Haala kanaan isinillee viidiyoo keessan ediit godhatuu dandeettu jechaadha. Subscribe wantoota subscribe faa akkasuma immoo barreeffama garaagaraa akkamitti akka jalatti barreessuu dandeettan isinittiin argisiisa. Sam hojjetuudhaaf asirra dhooytanii subscribe fidattuu jechaadha. Bakkeenya mallattoo subscribe yeroo isin jettan akka subscribein dhuftee isinii baatu jechuudha. Haala kanaan leeyartan jettu tana irra dhooytanii sana booddee miidiyaa kan jedhu gubbaa kanarratti dhooytanii ergasii keessa deemtanii baagiraawundii filattu jechaadha. Isin kan isinitti tolu as keessaa filattanii jechuudha. Sana booda takka irratti dha'ee isin haa argisiisu. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Mallattoo subscribe haala kanaan gaafa inni isinii fide maal gootanii as keessaa mallattoowwan as jiru kana keessa olooftanii ammas kiroomaakii duraa sanitti deebitan. Yeroo viidiyoo istuudiyoo keessa galchinu sana irratti galchine san keessa galfattuu jechaadha. Sana booddee yeroo isarra dhooytan on gootanii tana bantanii erga tana bantanii booda akkam gootanii baagiraawundiin duubaa kun irraa isinii badee jira jechuudha. Haala kanaan kinoo irraa badee jira jechuudha. Sana booddee maal gootu raayitii itti godhattan asitti kinoo haala kanaan raayitii itti godhattanii sana booda sarara kanatti martu as qabdanii jechuudha. Sarara subscribe sanirra yeroo dhooytanii jettan sana booda as qabdanii akkanatti xiqqeessitanii bakka barbaaddan keettan jechaadha. Yoo fedhe as kaa, yoo feetan as keettan, yoo feetan as, yoo feetan as, yoo feetan as bakka isinitti tole kaayattuu jechaadha. Ergasii irratti bantanii ilaaltu jechaadha. Kinoo haala kanaan dalagee jechuudha. Kinoo akka isin argitan viidiyooleen asii dalaga. Subscribe illeen achirratti bahaa jechuudha. Kilaasikaalii garaagaraatiin kinoo haala kanaan viidiyoo edit godhatu ni dandeettu isiniin jedha.
Video subscribing kunis dheeraa waan ta'eef irraa muraa jechaadha. Kana soofee sarara diimaa xarafa irratti baase sana booda mallattoo maqaa isaa dha'ee irraa darbaa jechuudha. Kinoo wal qixxaahee jira haala kanaan. Ergasii yoon galariitti gabbuusuu barbaade mallattoo raayitii tan fuulaan samitti ol garagaltee jirtu tana dhooytan. Sana booddee haala kanaan isiniif fida. Barreeffama as jiru kana keessaa jechuudha 720 irratti deeffattu kana. Sana booda kan asii 30 irra jira jechuudha. Sarara kana yoo inni as jiraate ooftanii walakkaa kanatti galfattu. Sana booddee as dhooytanii jechuudha. Yeroo irratti dhooytan haala kanaan gad isinii buusuu eegalaa jechuudha. Hanga inni gad isinii buusutti fuula gurraacha kana harkaan dhodhooytan akka bilbilli isin jalaa hin dhaamne jechuudha. Ani Seeruu Tuubiidha. Waan hanga ammaatti na daawwattaniif galatoomaa horaa bulaa dheebanaa nagaan turaa. الله مرضونا يسفرنا دين الإسلام ويمننا